Buusaa Gonofaan sirna Oromoo guddaa dhaloonni hundi kunuunsuu qabu ta'uu hoogganaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa obbo Mahammad Juddaa ibsan. Gumiin balballoomii adeemsa Buusaa Gonofaa fi bu'aa irraa argamaa jirrutti adeemsifame. Sirna Oromoo gabbisna yoo jenne sirna Oromoo keessa guddaan Buusaa Gonofaati. Kan yeroo rakkooti. Sanduuqa Oromooti. Kanaaf ijaarsa tokkummaa Oromooti. Dandamannaa uummata keenyati. Kanarraa kaanee hayyoonni kan biyya keessa jiran, kan ala jiran, yuunivarsiitiin adda addaa sirna Buusaa Gonofaa qoratanii uummanni akka hubatu bakka jiru hubachuu jechuun baay'ee barbaachisaadha. Buusaa Gonofaan dhimma waloo Oromooti. Oromoon hundi amantiin siyaasaan saalaan osoo waliin qoodiin waan qabu gumaachuun irraa fayyadamuu qaba jedhan obbo Mahammad. Bu'aa barbaachisu argachuuf hubannoo hawaasaa cimsuun barbaachisaa ta'uu ibsanii bu'aa qabeessummaa isaa beekee hawaasni marti tokkummaan tumsuu qaba jedhan. Dhimmi kun dhimma guddaadha. Dhimma seektara tokkooti miti. Buusaa Gonofaa akka fannoo diimaatti ilaalama. Namooma fi kan hojjetu. Kanaaf dhimma namooma keessatti immoo namni hunduu hirmaachuu qaba. Siyaasaan kan addaan nama baasu miti. Dhimma siyaasaa as keessatti hin jiru. Dhimma ilma namaati walqixa yaaduti. Kanaaf hundi isaa siyaasa kamiyyuu keessaa jiraatu. Beekumsa sadarkaa gara garaa keessa illee jiraatu. Beekumsi namoota baratanii saayinsiidhaan jiran qofa osoo hin taane aaqila jedhama. Uummata Oromoo keessatti namoonni beekumsaan dhalatan hawaasa keessa hin jiru. Kanaaf namoota kanaaf abbootiin gadaa, abbootiin siinqee, manneen amantaa hundi isaaniitu naannawa kanarratti waan baay'ee sammuu keenyallee gammachiisu waan ta'eef rakkoo hawaasaa bira dhaabbachuun isa ijoo waan ta'eef miidiyaan garaagaraa dhimma Buusaa Gonofaa irratti poozitiivlii hojjechuun baay'ee barbaachisaadha. Hanqina as keessatti jiru qorannee sirreessuun akkuma jirutti ta'e hubannoo uummataa sirreetti daballee bu'aa ol'aanaa bira geenya jennee yaadnu san bira ga'uun isa gochuun immoo birmadummaa biyya keenya, birmadummaa sammuu keenya, birmadummaa saba keenya bira dhaqqabuu danda'a waan ta'eef kanaaf Buusaa Gonofaa kan warri biraa amma muuxannoo irraa fudhachaa jiru akka biyyaatti illee muuxannoon guddaan irraa fudhatamaa jiru. Kanaaf rakkoowwan xixiqqoo qeeqee keenyatti qorannee sirreessinee ariitiidhaan baay'ee furguggiifachiisuun baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf uummanni keenya bakka jiru akka nu bira dhaabbatu ergaa jedhuun qaba baay'ee ulfaadha. Hoogganaa itti aanaan Buusaa Gonofaa Oromiyaa obbo Tafarii Bayyanaa gama isaaniitiin galiin Buusaa Gonofaatiif sassaabamu kamiyyuu nagaheen sassaabama. Yakkoota kana dawoo godhachuun hojjetaman ni saaxilla jedhan. Nuyi akka Buusaa Gonofaatitti wanni walitti qabnu hundi waan uummanni amane jenneeti kan fudhannu jechuudha. Humnaan wanni raawwatamu tokko illee jiraachuu hin danda'u Buusaa Gonofaa keessatti. Nagahee malee wanni raawwatamu tokko illee jiraachuun qabu Buusaa Gonofaa keessatti. Kanaaf uummanni kun hubatee Buusaan Gonofaa gaaddisa Oromoo ta'uu isaa hubatee rakkoo namtolchee fi rakkoo uumamaa boru qunnamu kan qaqqabuu danda'u Buusaa Gonofaati jedhee uummanni sadarkaadhaan jiru hundi Buusaa Gonofaa wajjin dhaabbachuun baay'ee barbaachisaadha. Keessattuu dhaloonni haarawni umriin isaanii waggaa 9 ol ta'e dhaloota kennaa aadeffate ta'ee guddachuu akka danda'u. Boru biyya kana kan dhaaluu danda'u dhaloota kana waan ta'eef dhaloonni kun mana barnootaa keessatti ganda isaa keessatti kennuu jechuun maal jechuudha? Arjoomuu jechuun maal jechuudha? Faayidaan isaa maal inni kan jedhu kana hubatee dhaloonni haarawni illee manneen barnootaa keessatti waa'ee Buusaa Gonofaa beekuu qaba, hubachuu qaba, akka humna isaatitti immoo arjoomuu qaba. Arjoomuu jechuun waan qabdurraa kennuu jechuu miti baay'ee. Waan sirraa hafeerraa kennuu jechuu miti. Waan qabdurraa kennitaa jechuudha. Kanaaf wanni qabu guddaa ta'uu danda'a, xiqqaa ta'uu danda'a jechuudha. Haga humna isaa kennuun barbaachisaadha. Yeroo kennitu gammachuun keessoo keetitti dhagahamu waan guddaadha jechuudha. Kanaaf dhaloonni haaraa irratti hojjechuun barbaachisaadha. Miidiyaan keenyallee rakkoolee amma tarreeffaman kana akkamitti furamuu danda'a kan jedhu nulli akka Buusaa Gonofaatitti karoora 2018 keessatti akka karoora ijoo godhannee rakkoolee kana hiikuudhaaf kan hojjennu ta'uu isaa asumaan dhaamsa dabarfachuu